lola guddaa waraana bilisummaa Oromoo waboo fi humnoota mootummaa federaalaa jidduutti lixa Shaggar Shokotee Adaa Bargaa Salaalee Alii Dooroo fi warra jaarsootti taasifameen waraanni bilisummaa Oromoo waboon injifannoo argachuu hime. Lolli waraana bilisummaa Oromoo waboo fi humnoota mootummaa gidduutti gaggeeffamaa jiru jiddu galeessa keessatti hammaachuudhaan ammallee akkuma itti fufetti jira. Lolli jabaan lixa Shaggar keessatti ammoo guyyaa lamaaf waboo fi humnoota mootummaa gidduutti gaggeeffamaa kan jiru kaleessarraa kaasuudhaan meeshaalee gurguddoodhaan kan dabalame oggaatu ammoo waboon lola kanaan injifannoo gonfachuu kan beeksise warshaa simintoo tokkos to'annootaa jala galchuudhaan humnoota mootummaa Abiyyi Ahmad jiddu galeessa keessatti lixa Shaggaritti biyyatti makuudhaan injifannoo guddoo argate fuulduratti adeemaa jiraachuu waraanni bilisummaa Oromoo waboon kan beeksise. Humnoonni mootummaadhaa ammoo jiddu magaleessa keessattis rookeetiiwwan darbachaa jiraachuun kan himame. Rookeetiiwwan waraana bilisummaa Oromoo waboo ittiin if duuba deebisuudhaaf humni mootummaa Abiyyi Ahmad dhukaasaa jiruun qonnaan bultoonni danuunis akka baalaatti harcaa jiraachuun kan himame. Waraanni bilisummaa Oromoo waboon ammoo lixarraa kaasuun hamma jiddu galeessaattis lafa guddoo qabachuudhaan lola gaggeessaa jiraachuus kan beeksise. Lola jabaa yeroo ammaan tana jiddu galeessatti gaggeessaa jiru lixa Shaggarittis injifannoodhaan goolabee akka jiru kan beeksise. Alii Dooroo fi warra jaarsootti kan taasifame kanaan ammoo humnoota mootummaa Abiyyi Ahmad kumootamaan kan lakkaa'aman barbadeessuudhaan dhibboota hedduu ammoo biyyatti makuudhaan meeshaalee gurguddoos irraa boojuudhaan injifannoo argatee akka jiru waraanni bilisummaa Oromoo waboon gama isaatiin kan beeksise. Lola jabaas kibba Oromiyaa Gujii Bahaa dabalatee akkasuma gama biraatiin Wallagga Lixaatii fi Wallagga Bahaattis gaggeessaa jiraachuu kan hime humnoota mootummaatii wajjin addoota waraanaa hundattuu waraanni bilisummaa Oromoo waboon injifannoo gurguddoo ammaan dura mul'atee hin beekne gonfachuudhaan fuuldurattis adeemaa jiraachuu beeksisee jira. Waraanni bilisummaa Oromoo har'a 200 miti 300 miti 2,300 miti. Kuni buusiin isin buustan qofaan socho'uu akka hin dandeenye beeku. Buusiin isin buuftan suni abbummaa qabaataniif qofa. Waraanni bilisummaa Oromoo gajanni isaa guyyaatti miileenaan isa socho'a. Beektu lakkoofsa isaa kun hundura isaa sadii dhufaasa. Hin nyaata, hin uffata, hin hidhata. Kanaaf iyyuu dubbiin maallaqa silaa otoo taate maallaquma walitti qabachuu osoo taate kana deemaa hundumaayyuu gabbaruun hin danda'amu. Dubbiin maallaqa walitti qabachuu miti. Kanaaf tokkitti daandii kaayyanneerra. Daandii sanarra deema wal tokkoomsa. Daandii sana dura immoo dhaabbachuu barbaaddu yoo ta'e diinuu nu dura jira rakkoon qabu. Wal hubannee ijaaramee waan biraa karaa kanarra Oromooni gaaffiin ishee galma ga'uu danda'a jettanitti amantan hojjedha. Waan baay'ee argeera. Taqaarraa hirmaadhaa jedhamee kan achii booddee garuu buusii immoo karaa keenya fidaa. Waraanni bilisummaa Oromoo karaa isa baasuu danda'u tolchate karaan biraa inni sun maa barbaachise. Hanna sana nurraa dhiisa of danda'a. Yoo kamaraate jiraate wal ta'a maraatuu keessan hidhadhaa Oromoo. Yoo rakkate jiraate wal ta'a buusaa gonofaa qaba aadaa qaba Oromooni. Oromoon beelee namni kadhatu wal gargaara. Kan achi gaachana sabaa ka ta'e kan silaa namni yoo maqaa isaa dhaga'u akka barbaadetti waan barbaade huccuu ofiiyyuu ofirraa baasee kenna waan ta'eef ishee sana jala dafattanii waa gochuun gaarii miti. Namni mana kana keessa jiru hedduun isaanii hin beeku. Committed. Warra of kennee olola hedduu dandahee wal harcaasuu mannaa walitti dhufnee waliin taanee tokko taanee waliin dhaabbannee kaanii gabrummaa addunyaa kanarratti hiriyyaan qabne sabni guddaan kun warri na gabroomsee lakkoofsaan nu caalu, dinagdeen nu caalu, baay'ina uummataan nu caalu, baay'ina daangaa bal'ina lafaan nu caalu, wiizdamiitiin nu caalu. Yoo waan fedhe ta'eyyuu carraa barnootaa yoo dhabe Oromoon natural wisdomii qabaa jechuudha. Kana hunda keessa dabartaniitu olola meeqa keessa dabartaniitu asitti walitti qabamtanii jaarmiyaa ABO utubuutti jirtan. Namni hedduun ABO hin beeknu jedha. ABO'nis WBO'nis numaa jechuutti jirra malee maqaa haaraa miti kun. ABO'n jaarmiyaa siyaasaati.
jaarmiyaa siyaasaa, hawaasummaa, dinagdee, dippiloomaasii, waraanaan galma ga'uuf hojjetu. Sana keessaa sheerii guddaa ka qabu lafeetti cabee dhiigatti dhangala'ee lubbuutti dhabee ka sheerii guddaa taphatee galmaan ga'uuf hojjetu WBO. Kanaafiyyuu WBO'n kontroolii ABO irratti qabaatee ABO WBO ta'e malee wanti jijjiirame tokko iyyuu hin jiru. ABO WBO'n beekonnaa hedduu WBO'n beekuu jechuudha. Waan biraa tokko iyyuu hin qabu. WBO'n beektan yoo ta'e immoo akka inni ta'uu danda'u hangan jechuudha. Political military command iddoo tokkotti gacha'ee karoora baafatee har'a eessa oola boruu eessatti socho'a waggaa 5 10 20 30tti immoo Oromoo garamitti geessaa jedhee dhaaba hojjetaa jirudha. Mul'ata dhaqaba. Mul'anni kun kan inni galma ga'uu danda'u istirateejii yookaan tarsiimoo hedduutu jira. Kanaaf dhiisaa waliin harcaatiin namni baay'ee odeessaa ture waggaa 3 4 5 duras immoo odeessa. Wanti inni odeessaa ture ennaa waggaa 1 darbu, ennaa waggaa 2 darbu, ennaa waggaa 3 darbu gaafa question godha, measure godha. Lafarratti nama hojjetu barbaada. Oromoo rakkoo Oromoo teessee Oromootti himaa yoo ooltu homaa gatiin qabu. Balbala namaa rurrukuuti. Deemi waa barbaadi. Gara deemetti miilli taa'u silaaftuu homaa gatiin qabu. Miilli deemu garuu waa dhala wayitti bahaa jechuudha. Balbala namaa rurrukutaa. Profeesar Mahammad yooma kan inni hawaasuu dhagaye. Gaaffii Oromoo jennee Oromoo rakkoo qabdi jennee biyyoota adda addaatti deemnee waraqaa barreeffannee galfannee waraqaan keenya dubbifamuu diddee shelfii taatee achitti dhukkee irra qubataa jedhe. Dhugaa namni hin dubbisutu akka Oromoo akka WBOtti dhiisiitii akka Oromootti sabni guddaanii lakkoofsi isaa hammana ga'uu fi lafa dachee hammana bal'atu qabdu suni akka sabaatti hin beekamtu. Har'a wanti tikseelooniiti homaatti vijoonaali, loojikaali, reasonably measure godhaati judge nu godha. Kan kanaatti dabaluun akkas godhe, dabaluun akkas godhe, akkas godhe. Sanaa miti. Kanaafuu yeroo sidhattee hin jira dhiifa manaa godhaa tonguddoo sinitti haasa'inatti tolaa deebi'uuf hin jira waan ta'eef waan birriitiin osoo hin taane waan tarsiimotii yaada. Wanti amma deemaa jiru kanaa sanaa siniin jechuun barbaachisiisaas miti waan ta'eef. Garuu chaalenjiin guddoon fuuldura keenya jira quba qabaadhaa. Kanaaf waan tarsiimoo irratti Oromoon maalitti bahuuf deemti akkam ta'uu qabna. Wallaalaa keenyas beekaa keenyas akkamittiin qabannee fuulduratti socho'uu dandeenya. Baabura tokkotti akkamitti deebinee wal qabannee isteeshinii isa muraarratti hagabuunutti wal dandeenyee deemnaatti deemaa jechuudha. ABO WBO'n beekuu hoogganni isaa abaluu miti. Akkasumatti dubbicha. Yookaan 2000 akkasii 2000 akkasii korri sabaa akkas godhee miti. We are an independent organization. Kan fudhachuu danda'utu sunitti jira. Namni hoogganuu kan biraa namni hoogganuu kan biraa. Irraati hoogganna. Irraa hoogganuu hin barbaannu. Hooggansa hin barsiistanii, qabsoo hin barsiistanii kadhee jedhus jira. Waggaa 50 darbu. Dhiiroo waraana 50 garuu qabaachuu hin dandeenye Oromoo. Kanas ilaala yoo sammuu qabdu ta'e. Waggaa 50 darbe kana hundumaa keessatti waraana bilisummaa Oromoo Oromiyaa guutuu keessatti diina waliin kiiloomeetira 1-2 irratti taa'ee leenjisee hidhachiisee lolchiisee mandara keessa taa'ee lole in history of this world riphee lola akkasiitu jiraatee hin beeku. Takkaamayyuu hin jiraanne jechuudha. Kanaan immoo gammoojjii fagoo lafa waraabessii fi allaattiin foon keenya sooratti Oromoonuu jiraachuu keenya kuban qabne keessatti wareegama kaffalleera. Waraana xiqqoo taane waraana 500 horachuu hin dandeenya baa'oo barasaa guutuu keessatti. Kuni har'a yeroo ta'u isnaa miraakil hojjetameetu jijjiirama. Hojii sanatti waa gumaacha dhagaatti hin dargatiina. Yoommoo waa gumaachuu hin dandeessan ta'e callisa dhiisa sunuu gumaacha. Fayyaana ta'aa dhiifamaa teenshinii hedduu jira. Hojii hedduu jira. Ni hubattu jedhee yaadaa. Egaa milkaaha injifannoo.